Kun juara akkam nagaa Fayyaadha. fayya galata rabbi akkam sagantaan arraan tanaa maal fakkaata mee maaltu si dhagahame waa'ee yaadannoo artist Alii Birraatii wajjin wal qabsiise Hedduu takka wal'aayii waan hin jee ibsuun qabu. Tole. Haalaan gaariidha bareedduudha. hayyee Kaisaafuu artistii Alii Birraatiif guyyaa kabajaa isaa godhuun kun Hayyee. hedduu takka na gammachiise. Guddina magaalaa keenyaatii fi tole isaafillee taanaan hedduu takka gammachuu takka natti dhaga'ama. Hagana jee ibsuu hin danda'u. tole garee keenya kanoo garee milkaa'ituu biidhaa kana akkatti isa yaadachuu kanaaf magaalaa tana keessatti argamee sadarkaa umrii ijoollummaa tanaan yookaan umrii biqilaa kanaan akkatti artistii kana yaadachuu kanaan garee kanaanoo akkam maaltu maal jettaan Ganaa asii achi bira dhaabbannaa jajjabaadhaati. Waa hundaanuu isin hordofnaa. Tole. Jajjabaadhaan jaa. ulfaadhu galatoom Kabiira yookiin moosi kabiiraas ni jaamta akkami yaadannoon guyyaa irraa maal fakkaata Yaadannoon guyyaa irraa haalaan bareedaadha. tole Baay'ee miidhagaadha. Kan waa hundaan guutameedha. hayyee Koflaa bashannansiisaa. Hayyee. Yaadannoo Dooktora kabajaa Artistii Alii Birraadha. Bifa gaariidhaan gaggeessine. Tole. Bareedaadha haalaan. Haaluma kanaan akka har'a qofa otoo hin taane onnee keenya keessa nu jira waan ta'eef hayyee kanaaf guyyaa har'aa bifa ho'aa fi hawwatamaa ta'een artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa artistii Alii Birraadha. Yaadanne. tole Guyyaa gaarii 80 mee baasaa jechuudha. Ali Birraa siif maali Ali Birraan mataan isaatu Alii Birraan anaaf tulluu yoomiyyuu hin jigneedha kan dhaloonni irraa waa hubatu hayyee qaroo jechuu qaroo anaaf yoon jee hin danda'ama itti xiqqaata malee ittiin guddatu. gaariidha dhugaadha Ali Birraan nuuf waan addaati waan kana jennee jechoota tokko qofaan ibsuu hin dandeenyu itti aansuun mee sirboota Ali Birraa keessa yookaan walleelee isaa keessa kan yaadachiiftu jira Ni jira weellistoonni isaa tokko lama jechuu hin dandeenyu hedduudha. hayyee San keessaa kan inni isin jiru yoo jiraate karaa manni baagadaa'eessa dhaqeen galma isaa jajjabeessa taa'een seenaa isaa babarreessa. Kana sirba kanaan galatoome ulfaadhu sirba isaa nu yaadachiifte galatoome kanuma yaada ulfaan qabnu ulfaadhu galatoome akkam jirta nagaa Nagaa fayyaadha. fayyaadha yaadannoon qophiin yaadannoo artist Alii Birraa maal fakkaata mee akkamiin ilaalte Duraan dursee waamicha kabajaa nuuf gootanii asitti isin biratti argamuudhaaf hayyee baay'ee gammachuu guddaan itti dhaga'ama. tole Isinis garee aartii hambaa soddomanii baay'ee galatoomaa isiniin jaa baay'ee isin galatoomachuu barbaada. Maqaa aartistii hundaatiin maqaa gartee aartii hangafa Oromoo yaadannoo isaa irra qopheessanii hayyee godhaa wajjumaan nu godhaa oolleen aartistii jaalatamaa fi beekamaa sadarkaa biyyaa bira kutee addunyaa irratti beekamaa aartistii Dooktar Alii Birraa tole waan biraa deemee jiruuf yaadannoo isaa guyyaa 80ffaa hayyee inni akka ni qaaman deeme malee seenan isaa bara baraan Hayyee. yoomiyyuu dhaloota keessa onni dhaloota keessa jiraachuu danda'a. Onni uummata Oromootii fi addunyaa mara keessa jiraachuu danda'a. Kanaafuu sagantaa bareedaa akkanaa qopheessuu keessaniif baay'ee galatooma isiniin jedha. ulfaadhu baay'ee galatoomi galata irraa hafeetis tole itti aansuun Ali Birraan mataan isaa siif maali mee artist Ali Birraan kun mataan isaa Artist Alii Birraan anaaf jechuudha. Garuu jechaan naan ibsamu. Tole. Waan hin gartee inni kana jee ni itti xiqqaata waan ta'eef inni hayyee uummata Oromoo maraaf keessafuu uummata Oromoo maraaf tole qabsaawaa daandii sirriidhaa agarsiise. Dungoo jechuudha. Dungoo bilisummaa hayyee akkas jeetiin ibsa maaliif jechaan ibsuu waan tokko namatti xiqqaata waan ta'eef dhugaadha baay'ee inni nama dinqisiifannuu fi nama addunyaan dinqisiifatte nama afaan meeqan sirbii addunyaa tana guutuu akka gartee isaan obbolummaa isaanii wal barsiise hayyee nama jabaa akkasii waan ta'eef qaaman nu biraa gartee qaamsaati biyyee seene malee Tole. maqaan isaa yoomiyyuu har'aa miti dhaloota kamuu keessa'u onni uummata Oromoo tole Alii Birraa jechuun akkasitti jiraachuu nama danda'udha jechuudha. gaariidha jechoota babbareedaan isa ibsite haa jennu malee akka jechaatii fi akka yaada jenne malee Ali Birraa akkana jennee ibsuun nutti ulfaata ulfaadhu galatoomi baay'ee itti aansuun wallee isaa keessaa kan yaadachiistu qabda Wallee isaa keessaa. Wallee isaa keessaa hiccitii tokko jira. tole Haasaa mala hoo guuraa mala hoo jedha. hayyee Maaliif namni haasaa bala hoo jedha tole wallee sanii baay'eenis ni jaaladha. dhugaadha Inni jechuudha haasaa mala hoo guuraa mala hoo jee malee
inni hasaabala honjen namni Dhugaa. namaaf hin galle jechuudha. Bakka kun Dhugaadha. hojjetiidha. Maalii fi Oromoon jechuudha mala wal gaafadhaa wal odeeffadhaa eese walitti dhiyaadhaa mala guura akkamitti akka kayyuu ergaa dabarsee jira. malee haala yeroo sanii keessatti gabbaasanii sirnaan ibsachuu waan ulfaatuuf iccitiidhaan ibsatee jechuudha. Ulfaadhu sirbaa addaan nu yaadachiifte galatoomii Toofiq keenya ulfaadhu. Okay, galatooma isinillee akka ergatti wanni isinii dabarsu Tole. garee qaxalee hambaa soddomanii waan taataniif Ayyee. baay'ee jabaadha. Miira sodaa keessaa baya yeroo waan tokko gootan Ayyee. har'a nilleen anaaf jalqaba isin biratti hirmaachuudhaaf Tole. waamicha naaf gootaniif hin dhufee durillee yaadan isin biran jira. Tole. Haa ta'u garuu sagantaa kana bifa ho'aa fi bareedaa ta'een qopheessitanii Tole. ammoo yeroo sagantaa itti aanu sagantaa biraa irra qopheessanitti Abshir. walitti dhiyaannee Ayyee. irratti mari'annee walumaanu jechuudha. Ummata waa barsiisaa jirra malee Sirri. ummataaf ergaa dabarsaa jiran malee waan aadaa fi safuu ummataa cabsu waan hin godhaan jirreef Dhugaadha. kanaafuu Dhugaadha. sodaa keessaa baya Abshir. akka ergatti wanni isinii dhaamu. Tole dhaamsa bareedaadha. Kana hanqina qabaa osoo hin taane Ayyee. kuni gorsaa beeka. Dhugaadha. Akkana Akkasii ulfaadhu baay'ee gorsa galatoomaa. obbulummaa bareedaa nu kannite. Galatama waan barbaachisu maraanuu isin cinaa jirra. Ashee. Walumaan taanee ni hojjenna. Waan deeggarsaa hundaanuu isin biran jira akka kiyyatti. Abshir. Galatoo. Ulfaadhu. Akkam jirti? Nagaa. Gaariidha galata rabbii. Akkamii qophiin har'aan tanaa yaadannoon artiist Alii Birraadha. Guyyaa 80ffaan isaa kun maal siif fakkaata haala kamiin dabarsite? Wallaahi gammachuu hangana hin jaamneen namatti dhagahama. Tole. Baay'ee gammanne. Ayyee. Akka Oromoo guututti guyyaan kun guyyaa nuuf kabajaati. Tole. Guyyaa hedduu nuti nuuf guddaadha jennee kabajnu. Isallee Rabbi rahmata haa godhuu fi Abshir. nama keenya jabaadha, artistii keenya jabaadha, hayyuu keenya jabaadha. Tole. Rabbi jannataan haa qananiisu. Aamin aamin. Dhaloota hafe kanallee nama waa seenaa isaa dhaalu Rabbi nu haa godhu. Aamin aamin. Ilmaan keenyallee kabaratee bakka isaa kana ga'u Rabbi haa godhu. Aamin aamin. Isinillee garuu carraa kana nu fannoo keessaniif hedduu isin galateeffanna. Ulfaadhu galatarraa fi Qophii guddaa kana nuuf qopheessuu keessaniif hedduu galatoomaa. abshir abshir gana kana caalu qopheessina ammaaf jalqabbiidha waan ta'eef xiqqaadha gara fuulduraa qophii gurguddaa qopheessuu dandeenya itti fufna. Tole itti aansuun Ali Birraan kun artiist Ali Birraan kun mataan isaa siif maalime? Leelloo artiist Ali Birraa akkamiin ilaalti? Ani artiist Ali Birraa jechuun anaaf waan guddaa takka jechuun kabajaa Oromoodhaaf ani akka Oromoo takkatti akka intala Oromoo takkatti Tole. anaaf hayyuu guddaadha anaaf kabaja guddaadha anaaf waan guddaa takka jeetiin ilaala dhalootanii fi olitti ilaalu takko anilleen akka isaa sanitti dhaloota isarraa dhaaluun inshaallah irraa abdadha rabbirraa. Abshir Anaaf abshir. waan guddaadha jeetiin hin abdadha. Dhugaadha dhugaadha. Nama kabajaa na biratti kabajaa gurguddoo Guddaa qabu san dhabdee san yaadachuu jirtaa jechuudha. Akkasii ulfaadhu. Mee walleelee isaa keessa hojiilee isaa kan dabran keessa kan afaaniin jettee nu yaadachiistu qabda wallee isaa keessa jechuudha. Ani wallaahi walleellee giseen dhagahu numan dhagahaa garuu hedduu jechuun natti ulfaata. Tole. Karaa manni baga daa'essa Tole. dhaqeen Galma isaa galmasaa jajjabeessa. jajjabeessa Taa'een seenaa saba barreessa. Taa'een seenaa saba barreessa. Haalaan tola sirba bareedaa sagalee bareedu nu yaadachiifte. Ulfaadhu lalee baay'ee ulfaadhu siin jenna galatoomi. Sagantaa yaadannoo keenyaatis irratti hirmaattee nu wajji kabajuu keetiif galatoomi siin jenna. isinillee hedduu galatoomaa. Tole. Anleen Abdiisaan Jaamaa. Hayyee Isin Abdiisaa. sagalee aartii hambaa soddommaniiti. Tole. Mee maaltu si dhagame irraa yaadannoo guyyaa irraa kanaan Yaada goone kanaa kanaan mee maaltu si dhagame guyyaa 80ffaa isaa sababeeffachuun gareen keenya kan milkaa'ee fi qophii kana fakkaatu qopheessuu isaatiif maaltu si dhagame? An akka kiyyatti dhugumatti yaada akkanaa kana baafnee yaadni kun nu milkaa'uu kiyyaaf
guddaa hedduu gartee osoo gadda isaa san yaadachuun osuma nu gaddisiisu Tole. sagantaan akkanaa kana itti yaadnee qopheessinee nu milkaa'uudhaaf gartee keessa kiyyatti waan guddaa gammachuu guddaa daangaa hin qabnetu natti dhagamaa jechuudha. Tole. Haalan hin gammadee jira akka miseensa garee aartii kanaatti. Nutis akkuma keetti baay'ee gammanne bakka qophii jalqabaa kan gareen aartii hambaa soddomanii yookaan milkaa'ee bii qopheessa keessa isa jalqabaa kan nuti yaadnee fi kan nu milkaa'e keessaa tokko anis akkuma kee akka nama tokkotti gammachuu guddaan qaba. Toletti aansuun Ali Birraan uummataan isaatu siif maalime? Ali Birraa gaa waan hin jee ibsu dhugumatti waan jettee ibsituu si dhibaa. Tole. Ali Birraa jechuun karaa tokkoon abbaa keenya abbaa aartii Oromooti. Ayyee. Laphee uummata addunyaa guutuu keessa jira jechuudha. Anaaf ammoo Ali Birraan Tole. akka abbatti fudhadhaan. Ayyee. Abbaa aartii Oromoo hundaa waan ta'eef akka abbatti fudhadhaan. Ulfaadhu nu hundaaf abbaadha dhugaadha. Akka carraa ta'e ilmoo sin dhalle ilmaan isaatis numa nuuf abbaadha jechuu dandeenya Ali Birraan hangafa keenya waa hundaan nuuf abbaa. Mee ati Abdiisaan akka Abdiisaatti sirbaa artiist Ali Birraa keessaa ka dinqisiifattu tokko kan nuuf uyyee dalleessitu akka keessatti nu sirbitu qabda tokko nu sirbime. Sirbi isaa gaa sirba hedduudha sirbee. Tole. Artistii sirba hedduu sirbuudhaan beekamu tokkolleedha. Garuu abaa jennee kanaa kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan barannee barsiifna. Maaliif wanni barumsa caalu addunyaa tanarratti numa hin jirre abaa jennee kana jechuun isaa sun haalan akka uummanni Oromoodhaa baratee barumsan bakka guddaa gahu namni xurree saaqee tokko isatti aansuudhaan Taaddasaan Birralleen akkasumatti yaada barumsaa kanaan haalan Oromoo jajjabeessanii sirba kanaan haalan dinqisiifadha wanni barumsa caalaa waan hin jirreef. Dhugaadha sirba dinqisiifatamu qabullee sirba dhaloota barnootatti bobbaasee anis akka malee jaalladha sirba kana. Ulfaadhu sirba kana nu yaadachiisuu keetii fi gara fuulduraatis akka miseensa garee aartii hambaa soddomanitti akka qophii garaagaraa qophii babbareedaa kana caalu waliin qopheessuun abdiin qaba. Atis jabaadhu qophii bareedaa gaazexeessaa ajaa'ibaatiin nu bohaarsaa turte ulfaadhu siin jenna. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa waa inni nu faana ta'e nu haa jajjabeessuun jaa ulfaadha. Ulfaadhu galatooma.